raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ollee ooltanii dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fulbaana 17 bara 2022 raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya jimaata galgalaaf qabanne isin dhageechifnaa. Oduu kan isinitti himuun Gurmeechaa Gammachuuti. Waraana gareen shororkeessitoota Faannoo fi humni addaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti bananii lubbuun namootaa darbuun himame. Magaalaa Finfinnee fi naannoo ishiitti ukkaamsaan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru hammaachaa jira. Kunneen ijoowwan oduu keenya har'aati. Amma tokko tokkoonan isinitti hima. Gareen shororkeessitoota Faannoo poolisiin humna addaa Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti waraana kibxata fulbaana 13 bara 2022 irraa eegalee hawaasa Karrayyuu irratti bananiin lubbuun namoota lamaa darbuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraataan aanaa Fantaallee tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraana gareen shororkeessitoota Faannoo poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun hawaasa Karrayyuu irratti banan kanaan lubbuun namoota lamaa yoo darbu hawaasni Karrayyuu waraana bilisummaa Oromoo waliin qindaa'uun ofirraa faccisee humnoota kanneen irraa namoota 3 ajjeesuu himan. Lolatu ture guyyaa lammaffoo Faannoon Amaaraa amanjaa sankoorarraa huree mootummaa bilchiginnaatiin wal qabatu mootummaan keessa jiru biyya aanaa Fantaallee waraana bilisummaa Oromootti jiranii waan shakkanii waraana kanaaf yookiin uummata kanaan cabsuudhaaf jecha Faannoo kanaaf makalaakalleen keessa jiru wal qabsiisanii bobbaasanii jechuudha. Nama lama uummata nagayaa nama horii ofii eeggatu wareeganii guyyaa lammaffoof guyyaa roobidhaa lolli itti fufee ture lolli guddaan ture jechuudha. Yeroo bilisummaa Oromootti wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo lola kana keessaa qooda fudhatee uummata kana waraana kana faccisee ofirraa deebisee nama 3 wareegee nama 3 ol madeessee jechuudha. Guyyaa kaleessa namni gaafa roobii ta'e tokko muka bulee guyyaa kaleessa deebanii akka fudhatanii. Lolli mootummaa naannoo Amaaraa irraa ergamu hawaasa Karrayyuu irratti yeroo dheeraaf gaggeeffamaa tureera kan jedhan jiraatan kun lolichi sagantaa mootummaa biyya bulchaa jiruun qophaa'ee hawaasa Karrayyuu irratti labsame waan ta'eef ammallee salphaatti dhaabbachuu hin danda'u jedhaniiru. Lolli kun ammallee waan dhaabbatu miti. Lola sagantaa mootummaatiin tolfamee mootummaan biyya sanaan cabsuudhaaf jecha waa'ee dhumaatii abbootii gataatiin wal qabatee biyya sana waraanni bilisummaa Oromoo keessa sosso'ee waan shakkuu fi waa baay'ee dhiibbaa biyya sanatti godhaa jira. Lolli kun immoo lola ammaatii miti. Lola durirraa kaasee abboota keenyarraa kaasee akaakayyoota keenyarraa kaasee lafa arroollee jedhamtu gaara mataa dhibbaa nyaawwaangayyoo leedii roobaa eddoo akkasumas lafa baay'ee haga lafa cophaa jedhamtu hoora kana hundatti deemamaa jira. Lolli kun durirraa kaasee haga amma lafti tuni lafa miidhagduu eedumsaafis qonnaafis waa hedduun miidhagduu turte lafti isaanii lafa gaaraa lafa sana qabachuuf uummata kanatti deemaa jechuudha. Sababni bu'uuraa garee shororkeessitoota Faannoo poolisiin humna addaa naannichaa fi raayyaan ittisa biyyaa waraana hawaasa Karrayyuu irratti bananiifis weerara lafaa fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf akka ta'e jiraatan kun dubbataniiru. Sababni immoo gara uummata Amaaraatii fi gara Fannootiin sababa lafaati. Waraanni makalaakaa keessa jiraachuun isaa waraana bilisummaa Oromoo aanaa Fantaallee keessa sosso'u. Wal qabatanii yookiin uummata kana keessa sosso'anii waan shakkanii wal qabatanii mootummaadha wal qabatanii uummata kanallee waraana kanallee cabsuuf sababni isaa kanumaa jechuudha. Sababa lafaatii fi sababa waraana bilisummaa Oromoo keessa sosso'u. Dhumaatii abbootii gadaa Karrayyuu booda rakkoo nageenyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee mudatee mootummaa furuu dadhabe osoo hin taane ummatichi lola adda bilisummaa uummata Tigraay waliin taasisaa ture irratti birmachuu dhabuu fi sodaa waraana bilisummaa Oromoo aanaa Fantaallee keessa socho'aa jirurraa qabuun ta'uu jiraatan kun hubachiisaniiru. Lolli lola
humna mootummaatiin ala ta'e tokkolleen hin jiru. Kanumaan ammas hin jeesan uummata kana waraanni bilisummaa Oromoo keessa sosochee waan shakku uummata kana guutumaan guututti jiru isaa mootummaa waan hin barbaanneef waan inni dirmachuu dideefi. Akka lola guyyaa sadii deemamaa ture sana keessa karaa naannoo Amaaraatti mootummaa Amaaraatti wal qabatee mootummaan naannoo Oromooleen keessa jira jenna gaama kalaakaan keessa jira wajjin uummata kana loltiira. Kanaaf gara sababni homaatu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo ona kana keessa balleessuu fi uummata karrayyuu guutumaan guututti shaneedha yookiin abaa hojii waan shakkuu balleessa karoora isaanii sagantaa isaaniitti jechuun mootummaadhaan wal qabate. Gara manjaa shankooraa kanaanis gara fariinis sheenee akka dhufaamni kun banamu ka godhu dhibbatti mootummatu keessa harka qabaa jechuudha. Uummanni Karrayyuu ammallee haleellaa naannolee akka Amaaraa fi Affaar irraa yeroo garaagaraatti daboodhaan irratti raawwatamu ofirraa faccisuuf quba wal qabaachuu akka qabu kan gorsan jiraatan kun uummanni Oromoo haleellaa yeroo adda addaatti uummata Karrayyuu irratti gaggeeffamu kanaaf birmachuun diina daangaa isaa cabsuuf foolatu kana ofirraa qolachuu akka qabu gaafataniiru. Karrayyuudha afaan danda'amuu fi akkuma hojii isaanii itti jiran uummata kana humna qabaniin dandeettii ofii qabaniin ofirraa faccisuudha. Uummata Oromootiin rakkoon uummata Karrayyuudha. Uummata Oromooti rakkoon uummata Karrayyuu ta'u uummata Oromooti akkuma amata dhufaa dabra sirna Minilik deebisanii uummata Oromoo cabsuudhaaf yaalii godhan kana akkuma uummata Karrayyuu cabsan kanatti isin cabsanii rakkoon keenya Kawalooti rakkoon immoo Wallaggaa Harargeedhaa immoo Arsiidhaa immoo Baaleeti addaan osoo hin baane uummanni Oromoo tokko ta'ee sirni Minilik kun ofirraa faccisuu qabnaa akkuma kanatti daangaan Oromiyaa afaan qawweetiin malee waan deemneef. Liiban Jaarsotu gabaase. Magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa naannawa Finfinnee keessatti tikni mootummaa ilmaan Oromoo haala hammaateen adamsee ukkaamsuun mana hidhaatti darbachaa jiraachuun dhaga'ame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar tokko naannawa sanaa akka himanitti tikni mootummaa fulbaana 14 bara 2022 aduu roobii magaalaa Finfinnee keessaa dargaggoo Firoomsaa Abboomaa jedhamu badii tokko malee ukkaamsee hidheera. Sirni kun lubbuu fi dhiiga qeerroo Oromootiin teessoo qabatee erga miila jabeeffateen booda qeerroo Oromoo diina godhate kan jedhan maddi keenya waggoota arfan darban qofa qeerroowwan ajjeefaman kanneen hidhamanii fi akka bineensatti osoo adamsamanii jireenya dhaban seenan haala kaa'uu jedhan. Waanuma dargaggoota Oromoo irratti badii tokko malee raawwataa jirutu dargaggoo Firoomsaa Abboomaa irrattis raawwate kan jedhan namni kun torban darbe kana keessa qofa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti dargaggoonni hedduun tika mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamuu dubbatu. Dargaggoota sabboonummaa qabanii fi hawaasa keessatti jaalalaa fi dhageettii qaban faalanii sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhuun ragaa qabatamaa tokko malee shakkii qofaan dargaggoota Oromoo hedduu ukkaamsuun mana hidhaa keessatti dararuu hojii idilee godhachuus ifoomsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Finfinnee keessatti keessumaa bakka addaa Askoo jedhamuu fi magaalota godina addaa Burraayyuu Sabbataa fi Laga Xaafoo keessaa dargaggoota Oromoo sabboonummaa qaban yakka tokko malee qabanii mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddi keenya eeraniiru. Dargaggoota Oromoo hidhuu irratti xiyyeeffachuun isaanii tarii guyyaan kabaja ayyaana Irreechaa waan ga'eef guyyaa sana ayyaanicha irratti mormii irratti kaasuu sodaa jedhuun dursanii qeerroowwan Oromoo sabboonummaa qaban mana hidhaatti guuruuf hojjechaa waan jiran fakkaata jechuun maddi keenya shakkii qaban raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Dhumarrattis naannoo mana uffata aadaa Oromootti qaamolee tikaa fi basaastota bobbaasuu waan malaniif dargaggoonni Oromoo bakkoota akkasitti of eeggannoo guddaa gochuu akka qaban dhaaman. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun mootummaan Bilxiginnaa Walloo Aanaa Baateetti dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiisaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay akka haaratti wal waraansa eegaluu hordofee Walloo Aanaa Baateetti mootummaan Bilxiginnaa dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiisaa akka jiruu fi uummannis deeggarsa akka taasisuuf rakkisaa jiraachuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Lola mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waggaa lamaaf gaggeeffamaa jiru dabalatee weerara awwaannisaa fi walitti bu'iinsa daangaatiin rakkoo nageenyaa mudateen garmalee kan miidhame hawaasni Oromoo Walloo mootummaan loltoota isaa akka utubaniif dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makamanii fi uummanni ammoo raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa maallaqaa akka taasisuuf doorsisaa fi dararaa akka jiru jiraatan Aanaa Baateerraa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan tokko ifoomsan. Qarshii dhibba buusaa jechuudhaan raayyaa ittisaa fi meeshaadhaa gabaataa jechuudhaan uummata kanarratti rakkoo kana geessisaa jira. Dargaggoota raayyaa ittisaaf leenjii jahan fuudhaa jechuudhaan yoo
fedhiidhaan taatan yoo fedhiidhaan hin taane dirqiidhaan deemtanii jechuudhaan gandoota jiran hundarratti namoota 25 akka dirqiidhaan kennamu jajatti kenneera. Kanaafuu qaala'insi gabaatiinis wal qabatee uummanni naannoo Tigraay xiyyeeffamas jechuudhaan uummanni gabaa qabu hunda dhoksatee warra suuqii cufatee amma qaala'insa gabaatiinis uummanni baay'ee rakkachaa jira. Hoomaan hawaannisaas bara darbe nyaatee ture. Gargaarsa uummataa godhamaa ture san uummata sanirraa kutuudhaan raayyaa ittisaatii fi milishootaaf kennaa jira. Hooggantoonni mootummaa Bilxiginnaa aanaa baatee lola dargaggoota walloof bu'aan qabneef dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman taasisaa jiraachuu kan komata jiraatan kun lola daangaa hidhattoonni naannoo Amaaraa fi Affaar yeroo garaagaraatti hawaasa walloo irratti gaggeessaa turan qolachuuf garuu mootummichi sochiin taasisen turree jedhan. Hidhaan godhamaa jiru malee kun of dandamchiisoo osoo hin taane namoonni kun naannoo kana keessatti Affaaris jalaan ol lolaa Amaaranis irraan gadi lola. Kanaafuu loluma kana keessa guyyaa tokko bulchiinsi godinaas ta'ee bulchiinsi naannoos ta'ee bulchiinsi hundumaa aanaas ta'ee gaaf tokkollee walitti birmadhaas jedhanii beekan jechuudha. Uummanni kun akka dhuman godhaa turan. Amma garuu Tigreen dhufaa jirti jechuudhaan dirqiidhaan milishaa ganda irra deemee poolisootni hafne meeshaan hin hafne dargaggeessa hunda akka godinni kun baddu akka uummatumti isaa dhumu kan godhamaa jiru malee waa fedhiidhaa fi dandeettii qabaniin osoo hin taane gandi kun qullaa jira. Amma naannoon Amaaraas yoo lola naannoon Affaaris yoo kan lolu ta'e daa'immanii fi jaarsolii malee wanni hafe hin jiru. Kana qabeenya saamuu namoota fixuu malee wanni biraas hin jiru. Namoonni qe'ee kanallee tiksan hin jiru jechuudha. Dirqiidhaan kan deemamaa. Milishaa mootummaa dabalatee dargaggoonni aanaa baatee raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiifaman qe'ee isaanii gadhiisuun bosonatti baqataniiru kan jedhan jiraatan yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan kun milishoonni aanaa baatee dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman taasifamaa turan nageenya ganda keenyaa kabachiisuuf malee waraana nu ilaallanne irratti hirmaachuuf miti jechuun poolisiidhaan dhukaasa erga walitti bananii booda baqatanii gara bosonaa seenuu dhugoomsan. Mootummaa milishoonni keessa jiran jechuudha. Qaama milishaa kan ta'e qaama mootummaa ta'e dirqiidhaan ganda keenya eeguudhaan milishaa taa'ame dirree waraanaa deemuudhaaf inni fi warri jedhee deeme qaama milishaa akka jirutti wanni gaaf tokko walga'ii bakka tokko kaa'ee ture isaanii warri bakka sanirraa baqatee deemes gaafa sanis walitti haanii dhukaasa poolisoonni fi milishaa walitti ta'e namni tokko madaa'ee warri hafee inni kaan saamee deeme inni kaan gaara seenee hafee qaama mootummaa milishoonni. Lola mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walloo keessatti gaggeeffamaa tureen hawaasni walloo garmalee miidhamee waan tureef haalli qaamolee wal waraanaa jiran gidduutti adeemaa jiru bifuma kanaan kan itti fufu taanan ammallee rakkoo jabaa keessatti kufuu waan danda'uuf Oromoon walloo gamtoomee lola itti dhufuu malu ofirraa qolachuuf qophaa'uu qabaa jedhaniiru. Uummata Oromoo keessatti uummata walloo keessa dara darbalolli uummanni Tigraay kun deebi'ee namoonni keenya namoonni jajjaboo fi bebbeekamoo jiran hedduun dhumeera hedduun hidhameera rakkoo hedduu qabeenyas ta'e namoonni hedduun rakkoo hamaatti irra gahee ammas wanni kun yoo kan jabaatee as deebi'uu ta'e rakkoo san caalatti nu eeggachaa jira. Namoonni haala wal gahuudhaaf ganda kana keessa wal fixus deemanii kanaafuu namni kanatti osoo hin taane tokkummaa isaa cimsatee gahee isaa irratti fi ganda isaa irratti akka of eeggatuu fi akka of qopheessee waan hundarraa bilisa ta'uun. Gabaasichi Kalliiban Jaarsooti. Oduu keenya xumuraatiin sababa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun kaadiroonni manarra deemanii dirqamaan qarshii guuraa jiraachuun ibsame. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee magaalaa Burraayyuutti kaadiroonni sirnichaa maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun milishaa waliin ta'anii manarra deemuun dirqamaan uummatarraa qarshii guuraa jiraachuun dhagahame. Namni yaaddoo nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii ibsuun feene tokko akka jedhanitti bara haaraa bashootan booddee gandoota bulchiinsi magaalaa Burraayyuu qabdu ja'anuu keessatti bifuma wal fakkaatuun kaadiroonni sirnichaa sadarkaa gandaarra jiran xalayaa baatanii mana jiraattotarra naanna'uun dirqisiisanii uummatarraa qarshii guuraa jiraachuu himan. Ani jiraataa ganda kattaa Burraayyuuti kan jedhan maddi keenya torbee tokko dura sababa deeggarsa waancaa hidha laga Abbayyaa jedhuun manarra deemanii uummatarraa qarshii funaanuu himanii torban lama kan hin caalle keessatti maqaa deeggarsaatiin yeroo lama uummata rakkisaa jiraachuu himu. Namoonni ija cufatanii sirnicha deeggaran ajaja gubbaa itti kenname fudhachuu malee rakkoo uummataaf tokkollee hin dhiphatan kan jedhan maddi keenya uummanni waan kennu dhabuusaa wayita himutti uummata doorsisanii hawaasarraa qarshii guuraa jiraachullee eeran. Jiraattota manaan qarshii 2,000 hanga 5,000tti guuru kan jedhan maddi keenya namoota xiqqoo qabeenyaan of danda'oo ta'anirraa ammoo hanga qarshii 10,000tti guuraa jiraachuu himu.
namoonni mana kiraa kennatan immoo kireeffattoota irraa humnaan walitti qabanii akka kennaniif dirqama itti kennuu ibsaniiru. Abbootii qabeenyaa warshaalee fi dhaabbata daldalaa adda addaa qaban immoo bulchiinsi magaalaa Xalayyaa fi bilbilaan waamee akka sadarkaa dhaabbatichaatti qarshii 20,000 irraa eegalee dirqamaan irraa guuraa jiraachuu maddi keenya ni dubbatu. Dhumarratti adeemsi yeroo ammaa mootummaan bilxiginnaa itti jiru kun abdii kutannaa fi kufaatii dinagdee hamaa keessa jiraachuusaa akeekaa jedhan. Wabii Waaqotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophiittaan waliin turtii gaarii qabaadha. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.